Yuutuubaroonni hedduun waan jarri istuudiyoo mataa ofii qaban nutti fakkaata. Garuu miti. Viidiyoo editingiidhaan istuudiyoo keessa teenyee akka ajaa'ibaatti viidiyoo adda addaa dabarsuu dandeenya. Giriin iskiriinii istuudiyoo kana iskiriin shuut godhatanii seef godhachuudhaan na waliin tura akkamitti akka itti fayyadamnu waliin ilaallaa kan feetan kana keessaa iskiriin shuut godhadhaa na waliin tura. Ashama baga nagaan dhuftanii isiniin jedhaa warri maatii taatan warri maatii hin ta'inis baga nagaan dhuftanii warri maatii chaanaalii yuutuubii Abdul Aappii hin ta'in sabskiraayib gochuu hin dagatinaa laayik sheer godha. Barnoota keenya har'aa kana keessatti haala kamiin istuudiyoodhaan viidiyoo keenya ediit gochuu dandeenya. Istuudiyoo keessa nama taa'ee jiru fakkeessanii istuudiyoo keessa teenyee haala kamiin osoo istuudiyoon qabaatiin suuraa takkitti fayyadamnee akkamitti akka ediit goonu waliin ilaalla. Haga dhumaatti na waliin tura. Egaan viidiyoo istuudiyoo keessatti ediit gochuudhaaf Create New kana keessa gallaa KineMaster'dha kan nuti fayyadamnu 16:9 fayyadamna ka jalqabaa kana istuudiyoo ajaa'ibaa walii wajjinee ilaallaa suuraa tokkittiidhaan viidiyoo daqiiqaa dheeraa haga feene ediit gochuu dandeenya. Kanaafuu jalqaba irratti erga irra seennee booda background fidannaa image ka jedhu ka jalqabaa keessa seennee bilaakii kana filannaa gurraacha gurraacha kana haga feene dheeressuu dandeenya. Sakandii 4 nu kennaan kan jalqabaa. Kuno background gurraacha filannee jirra. Irra tuquudhaan drag goonee dheeressina. Fuuldura isaa kanatti harkifnee dheeressina. Gara fuulduraatti amma sakandii 4 qofa akka jiru ni dheeressina. Haga feene dheeressuu dandeenya. Haga viidiyoo finnee irra keenyu sana dheeressuu dandeenya. Haga feenetti. Amma sakandii gara 40 irra jira ni dheeressina haga feene. Haga feene gara fuulduraatti dheereffannee istuudiyoo keenya fidannee istuudiyoodhaan ediitii goona gaa waliin ilaalla. Amma daqiiqaa 2 wayii dheeresseen jira. Amma gara jalqabaatti haa deebi'u. Calliseetuma harkisee deebisaa gara jalqabaatti kunoo daqiiqaa 00 irra erga kaawwannee booda leeyarii kana tuquudhaan viidiyoo irra kaawwannu finne jechuudha. Amma miidiyaa haa tuqu. Miidiyaa tuqeen wanni nu amma fiduu qabnu istuudiyoo finne jechuudha. Istuudiyoon jalqaba irratti iskiriinshuut godhattanii itti hojjettu yoo feetan illee googilii irraa buufachuu ni dandeessu. Istuudiyoo takka filadhaa kunoo istuudiyoo takka suuraa fidadhee suuraa kana fideen iskiriinii guutuu godha. Qastii sanarra harkisuudhaan iskiriinii guutuu godhadha. Amma gurraachi jalatti hafee jira. Istuudiyoon keenya irra jira. Kunoo istuudiyoon keenya. Istuudiyoo kanatti amma finnee viidiyoodha kan nuti galfachuu qabnu. Istuudiyoo keenya erga akkanaan qajeelfannee booda miidiyaa leeyarii kana tuqnee miidiyaa fidannaa amma. Miidiyaa irra tuqee calliseetuma viidiyoo tokko haa fidu. Viidiyoo waan irratti dubbachuu barbaanne sana finnee booda keenya irratti hojjenna jechuudha nuti. Viidiyoo ayinataa barbaanne ta'uu danda'a. Viidiyoo feene. Viidiyoo farahan kana hagalchu. Viidiyoo farahan kana ni xiqqeeffanna. Kunoo bakka kana keessatti achi butuudhaan geessinee TV sanarra keenya. Streeta TV giriinii sanaan jechuudha. Giriinii sanarra geessinee keenya. Sirriitti taa'uu qaba irra. Erga sirriitti kaawwannee booda bubbutuudhaan kun akkanatti bubbutuudhaan erga sirriitti deemee giriinii sanarra nuu taa'ee booda jechuudha. Giriinii irra kaawwannee jirra amma. Xiqqoo siinii kana fakkaata. Amma sirriitti nuu taa'ee jira. Viidiyoo sanarra tuqnee jechuudha. Send back gochuu qabna. Dudduuba giriin iskiriinii sana goona jechuudha. Viidiyoo sanarra tuqna. Kun online viidiyoo kun ni jira. Kanallee dheeressuun qaba. Istuudiyoo keenya ni dheereffannee gurraacha sanaan wal qixxeessina jechuudha. Gurraacha jalqaba galchine sanaan. Gara fuulduraatti achi harkifnee bareechinee geessinee gurraacha sanaan wal qixxeeffanna. Sanaan booda amma viidiyoo gara dudduubbeetti ergina. Viidiyoo sanarra tuqnee jechuudha. Viidiyoo farahan kanarra tuqnee tuqaan sadan kun as ni jirti. Send back ka jedhu kun ni jira. Send back goona. Send back baakiitu hin ta'in send backward tuqna. Amma viidiyoon farahan deemee giriinii dudduubbee seenee jira. Duuba giriin iskiriinii deemee jira. Amma laayina giriin iskiriinii kana tuqna. Laayina istuudiyoo kana tuqnee kiroomaa kiidhaan giriinii sana balleessina. Kiroomaa kii
ka jedhu kun as ni jira. Kiroomaa kii kanarra tuqnee oonii goona inni nu ofiif balleessa hogguu nuti oonii goone kan Faraahan fidee dura kaa'a. Play hogguu goonu kun amma akkanatti nu taphata jechuudha. Amma wanni hafe maalinni bakka nu teenyee dubbannu sana. Bakka nu irra teenyu kana ta'u hafe sun sirraa'ee jira. Okay. Amma viidiyoon nuti feenu viidiyoon nu irratti react gochuu feenu yookaan irratti dubbachuu feenu dhufee iskiriinii irra nu seenee jira. Viidiyoon nuti immoo of record goonee lafa kaawwanne ni jira sana fidanna jechuudha. Amma leeyarii irra tuqnaa leeyarii irra gallee miidiyaa irra erga tuqnee booda viidiyoo tokko fidannaan viidiyoon if record godhe waan hin qabneedhaan kan green background takkan filadha calliseetuma green waan green screen yaa hojjetame. Okay, bismillah. Calliseetuma kana haa filadhu. Sanaan booda kiroomaa kiidhaan giriinii sanarraa balleessa. Gizeen kiroomaa kii akkana ongodhu badee jira wanni dudduubasaa jiru. Ammallee laayina viidiyoo fidannee kanarra tuquudhaan kirooppii godhannaa kirooppii goonee xiqqeeffannaa. Mudhii keenya ol yoo mul'ifne gahaa waan ta'e jennaan kirooppii godheen kirooppii hogguu goonu wanni daarii irra jiru kun ni jira sana walitti harkisuudhaan hanguma feenu qofa hambifanna jechuudha. Wanni kaan tirfiidha. Kun akkanatti kan gadi illee dhiisee kirooppii godhe sanaan booda irra tuqeen guddifadhee as fida jechuudha. Hagam fedhe guddisuun ni danda'a, hagam fedhe guddifachuun ni danda'a. Sanaan booda as bakka kana teenyee waan sanarratti dubbanna jechuudha. Duraan dubbannee already irratti react gooneerra, if record gooneerra. Ogguu record goonu magariisni sun dudduuba keenya jiraachuu qaba. Carqii haynata fedhe ta'uu danda'a garuu magariisa otoo ta'e filatamaadha. Uffata nu uffanneen adda osoo ta'e bareedaadha. Sanaan ala nu bahuu hin danda'u jechuudha irra. Kanaafuu haala kanaan kun ammaas keenya jirra dudduubee viidiyoon sun ni jira. Viidiyoo sanallee itti jijjiiruu ni dandeenya akka haga feene. Viidiyoo sana bakka feene muraa irra jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Sanaan booda murree wal qixxeeffannaa gara fuulduratti hamuru hundasaa viidiyoo hundayyuu wal qixxeeffachuudha jechuudha. Kanallee hamuru gurraacha gaalallee mureen gabaabsa. Am viidiyoo gabaabaadhaan waan isinitti agarsiisuuf hojjedheef malee isin dheereffattanii haga feetan hojjechuu ni dandeessu. Ayya subscribe illee irra fiduu dandeenya. Subscribe batanii sanuma tuquudhaan leeyarii keessa gallee subscribe batanii green background illee lafa kaayyannee qabnu san finnee itti galfannaa isallee. Kanallee kiroomaa kiidhaan irra balleessina. Bakka feene kaa'uu dandeenya, bakka nutti tole geessinee kaa'uu dandeenya. Sana ol butuu gabbutuudhaan haga feene guddisuu dandeenya. Like, share, subscribe, bell. Haala kanaan viidiyoo keessan edit gootanii stuudiyoo keessa akka nama stuudiyoo keessa taa'aa jirutti dubbachuu dandeessu. Haga feetan guddisuu dandeessu, haga feetan xiqqeessuu. Wanni dudduuba isaa jiru ni fokkisa osoo amma wanni ta'e dudduuba isaa jiraate stuudiyoo sanaa waliin hin deemu. Akka edit godhame namaaf gala jechuudha. Garuu yeroo waan duuba isaa jiru balleessitanii akkasitti iskiriinii duuba jiru fayyadamtan viidiyoo record gootaniif jechuudha. Sirriitti qajeelee bareedee mul'ata. Haala nama hawwatuun haala kanaan stuudiyoo keessa teessanii viidiyoo keessan edit gochuu dandeessu jechuudha. Akka isinillee haala kanaan viidiyoo keessan bareechitanii save godhattan yookaan edit godhattan abdii guddaan qaba. Sanaan booda save gara gaalarii keenyaatti goonee
yuutuubii irra, feesbuukii irra waan adda addaa irra upload gochuu dandeenya jechuudha. Barnoonni keenya har'aallee kana fakkaata ture. Akkasiin bal'inaan irraa barattan abdii guddaan qaba. Gara fuulduraatti haga viidiyoo haaraadhaan walitti deebinutti nagayaan tura.